Bodo gurra rakutta gurra baddi takara kunne ka difna bodo tura nabira wa shajirate warra kabe jiru akkas cabni warra finxaaliyii biyya alaa teettee ilmaan Oromoo wal ajjeesistuun akkas maatii isaanii funyaan qabanii xanaafaranis seera beeksisuu. Shakkii Gaafa haatitti bilbiltee ilma kiyyana ajjeesaa jiranii dhaabettee ofiinuu dhaaba. ofii jaallatee dhaaba. Sigalee gaafa abbaan itti bilbilee sababa kan kee halaakamaa jira. Situna ilma namaa ajjeesaa jedhee ajjeesisiise. Anillee kanaaf na ajjeesaa rangaafa jedhe hin dhaabata. Kanaaf nama Arsiillee ta'e nama Walloollee ta'e maqaa jarri miidiyaa irra baafatteen osoo hin taane maqaa isaanii sirriidhaan ebaluu jedhama. Akkas. Ganda akkana, godina akkana, aanaa akkana, magaala akkana kana keessa. Akkas. Maatiin isaanii kana jedhee namni beeku ni beekan. Akkas. Anamma Nasrii kana ana tamma miidiyaa irra na beekte. Yookiin Arsii ta'uu kiyya qofa na beekte. Akkas. Nama maalummaa maatii kiyyaa beeku 100 argata. Sirriitti. Arsii keessaa. Sirriitti. Ganda ani itti dhaladhee fi mana kiyya manni abbaa kiyyaa eessa bira akka ta'e qabanii si geessan. Kanaaf namoonni rakkoon kuniif salphinni kun Oromoo irraa haa dhaabatu jettan guyyaa hardhaa kanarraa kaastanii namoota kanniin eeruu kennuudhaan bakka dhaloota isaaniitii fi bakka jireenya isaanii waliin nu ammoo imbaasii fi mootummaa Itoophiyaa waliinillee karaa itti wal qunnamuu dandeenyuu fi informeeshina qulqulluu yoo nu ergitan karaa riippoorti godhuu dandeenyu riippoorti goonee ijoolleen kunniin Walloollee taanaan asuma lama kana eessallee dhaqu Arsiillee taanaan Oma maaf muskila Oromiyaa makeessa taana rakkoota kanneen qabu akkas gaafa hojiidhaan nu ammoo tarkaanfii barbaachisu maatii isaanii irratti fudhatamee argan wallaahi ofiin dhiisa akkas yookaan ammoo jarri kun dhaabata amma karaa gabaabaa asirratti wanni jechuu barbaadu maali abdiin suniif afarsoon sun naannoo kam akka jiraatan لأنه لبونا ماتو سبب جراتين بهوت جرا نوتي أمة أرسي أمة خبجان بيكمو نما توك إسان جدي أمة نموامو أمة الجرينا من لالة أمة البين من الربسين أمة سفو بيكو أرسي كم بينو واللون أمة جغنا دين نجرا إنيو في إنيو والرئيسان أجيسو قف دين واللو تكا واللون أرموتي كلاش لكوابتين بيتو واللون دينا كفتي كلاش لكفتي واللون دينا كفتي حبلي سبافتي هم بينو واللو أرمو أجاس باتيتم نغر تكا sigale wallo wanne sinan gayo nato martuf nuti oromo da sabaytun akamin to ko arsi ga zace be wallo ne oromo mu tamara kamin jira wanne jira du maranu malifi kuni gocce garte kara dini bocefi basir rabu jira jarre kun qurban sun wallo bakkambu kun le arsi bakkambu kanaf isin hawasni hundi kesan yochu mal gochu ko ana ma yumit ana man takiti ila hamza ebalo balo yochu yum barbachi sigale namni ajanda kanarra hirmate gutun sa qabamu warillahi gode warri sheer gode warri waan kana abbaa itti ta'e gastii keessa seenee tumi halati walin jira goota keenya jedhe kammu dhiyaatu qabu khalas sabni keenya saba miileena 60 akkas biyyi teenya Oromiyaan biyya guddoodha akkas wambadee nama 20 TikTok irraa waliin qabanii ol galchuudhaaf ummanni kunillee xiqqaatu eeruullee wanta rakkoo qabu hin jiru walloo keessaa minimum nama 10 hin caaltu akkas katume ka ajjeese arsii keessaa nama 10 hin caaltu nama 20 waan hin geenne tana maqaa jaraatiif suuraa jaraa waliin meeshiin godhanii imbaasii Itoophiyaatiin wal qabsiisanii waa tokko walitti taa'im namza haga feete Suudii keessa jiraadhu mee warra bal'aa ta'e way Suudii tafta naf abadan namni Suudii baqatee jira tokko bar umri isaa guutuu Suudii jira Awurooppaa Ameerikaa miti buleesoo Suudii bor funyaa qabdee gasi Suudii guyyaa takka osoo akkistuuf keessa ooltee bultullee gaafa inni biyya gabbu'e awwal shee suuraa isaatiif maqaa isaa waliin airportii Itoophiyaa immigireeshinatti meeshiin gochuu khalas anama fakkeenya ofii kiyya information jara kana guutuu naa kennan harka kiyyaan qabadhee deeme embaasii Itoophiyaa geessuu nan akka Dubaay jiru embaasiin Itoophiyaa as jiran Umar Hussein nama kenna nama Oromooti sigale isaanuma geessitee jarri kun akkana karaa wucci guddaa ministeeritiin ijoollee kana waan dandeessaniin nu qarqaara maqaan jara airportii Itoophiyaatti meeshiin haa ta'u sigale maqaa jarri baafatee amma TikTokii eenyu bilisummaa Oromoo eenyu galabbaxoo maali jarri jettee baafate kanaaf maqaa jaraa qulqulluu suuraa jaraa ganda dhaloota jaraa jira namni jira airportii galchanii gaafa gurra qabanii Finfinnee gabbuu sanarra qaalitti deeman yakki kun maqaa ashabbaarummaati idmeeliki itti khalas idmeeliki taqriban waggaa 25 jechuudha li'annoo harka jiraatu lubbuun baheera tokko lammaffaa nullee asitti rafuun qabna anu amma Dubaay jirraame Dubaay rafuun qabna sababni illee yoo nu asii dhannee ambaasaaddarra Dubaay jirutti boonne ambaasaaddarri Dubaay jiru kasuudiitti nuu boo'e kariyaadiitti nuu boo'e kunillee kariyaadiillee ka jiddaatti nuu boo'e
akkasitti wal hiisisanii waan kana wal qabsiisanii Sa. dhimma kanarra hojjetu. Haati. Kana godhuuf ammoo biyaansi diiteelii wayii maqaa namoota kanneenii uummanni nu qarqaaru. Jira namni nama meeqa jira wallahi lazim. Arsumarra arsii dirtee gannitti kan mucaa. Arsii ta'e walloo ta'e abbaa barbaade Sa. maqaa isaanii guutuu ergaa namni Dubaay keessa jirrullee ambaasaadara biyya kanaatiif imbaasii biyya kanaa koomunitii biyya kana jiru boonna Sa. jarri warra Suudii wajjin waliin hidhata waan walitti qabaniif Sa. walitti qindaa'anii waan kana hojjetan. Shakkii tokko malee. Ooleen bul. Sa. Ijoollee meeqa Saudi Arabiyaa baay'een beektaa bara qabsoo san qaba galladhiisaa ijoollee jedhaa jirtu boolla keessa dhokattee qabanii guuraa turan. Gurra qabanii nyaataan turre. Bakka jarri jirtu Wallahi godhan lazim. amma finfinnee galtee nagaa na dabattee teettee caatii ofii qamaar. Sa. Si galee Akkas. kakaleessa qabsaayaa taatee qaba galladhiisaa jedhu marti ka biltsiginnaa deeggarullee ka abaa'oo deeggarullee ka maal deeggarullee gaafa poolisiin Suudii qabdee ji'a shana ciccitteessitee gabbaas adabatee ta'a. Subhaanallah. Ammallee dhugaa jiru tokko jira. Takkaa kaleessa illee biyya Saudi Arabiyaa keessatti cubbuun uummata keenyarra gahaa ture. Waan uummanni keenya facaafate hamate malee Akkas. waan Suudiin isaan baddaltee miti. Wallahi akkasi. Maqaa rabbii. Makkaa kabajamtuu keessatti haraqee baasuu irraa ka'ee uummanni Itoophiyaa Sa. biyya san keessatti zulmii meeqa dhiirri tokko dubartii 10 dubartii 5 mana tokkotti galchee kaan asiin galchaa kaan asiin baasa akka gabraatitti mana arabaa ergaa ji'a 5 gaafa hin dalagde waan isiin fuute irraa nyaata gaafa biyya Saudi Arabiyaa biyya qabri rasuulaa keessa jirtu keessa haraqee baasan Allah. habashaa maal godhu Gaafa sana abaarne wallahi lazim. Gaafa bara sana dheengaddaa abaarne. yoo jirra akkasi citteessitee mana tokko keessa nama 50 waliin guurtee azabdu san barnu waan dhiiga keenya ta'anii malee hojii isaanii wallaalee Ani dhugaa jiru sitti moon Itoophiyummaa kiyyattiin qaanfadhe nan gaddean yeroo ummanni keenya mana hidhaa seenee feestaalii uffatu miikaa uffatu garuu rabbiin jazaanuu kaffale ummanni keenya ummata wal waraanu ummata wal ajjeesu ummata wal galaafatu ummata wal zollumu beeka rabbiin jedhan mootii tokko yeroo moosisu haala hawaasa ummata sanaa ilaalee namarratti moosisa jedhan mootiin zaalimii tokko yoo sirra dhufe situ zaalima jechuudha si galee li'annahu aljazaa'u min jinsi al'amal rabbii waan ati hojjette si kaffala si galee miti biyya Saudi Arabiyaa keessatti beektan ijoolleen riyaadu ijoolleen garaagaraa jirtan beektu ati lammii paaspoortii Itoophiyaa baattee iqaamaa miti waan fite yoo qabaatte jechuudha manfuwaadhaas si qabanii geessanii si bassamsiisanii bara osoo iqaamaa qabdu osoo aayidii qabdu osoo waa meeqa qabdu deemanii si bassamsiisan maaliif tuffiin dilli kun ammallee eegi yeroo gabaabduu keessa eegi sababa viidiyoon kun oolee osoo hin bulin mootummaa Suudii biran gaha akka sirriitti maaliif sirriitti gaa osoo keessatti ta'e malee sa laayivii irratti waraabaa ibn Suudiin tiktok mayyuu hin jaalattu bar tokko kaleessa si adabaati kaameraadhaan si ajjeesedha kaameraadhaan si ajjeesi jedha kaameraadhaan si ajjeesi lubbuu namaatiif osoo hin taane TikTok fi TikTokiidhaaf yaaddaa jecha Ilaala TikTok jiru. ilmi namaa ka ajjeesu homaa isatti hin fakkaatu tiktokii isa adabutu isa Sa- yaachisa sa. si adabaa viidiyoo cufadhu ajjeesi jedha viidiyoo cufadhuuti ajjeesi TikTok si adaba ilaala amma namaa jirru kun kanaaf ila mootummaa Suudi Arabiyaa birallee hin gaha gaafa gee garuu mootummaan Suudi Arabiyaa tiktookarootaaf jabbiloota tantee si hin beeku warra iqaama qabu irraa gubee galcha Itoophiyaa guutuu waan jedhame walitti arage biyya sana walaa sheeka kee walaa keessa galee annahu nuti seenaa gaarii hin qabnu nuti namni ganaa kaabaa diiguudhaaf deemu uummata keenya irraa hawaasa keenya irraa sini galee habashaadha seenaa gaarii hin qabnu abrahaan illee osoo kaabaa diiguudhaaf deemu rabbiin waa arsalna alayhim xayran abaabee jedhee rabbiin rukkeetiin dhahee deebise dhabama godhe namni waliillee ganaa akhiru zamaan keessa جول برا حديث جدا برا يهدم الكعبة ذو السويقة من الحبشة جدا يقول لك قالوا قراتي ميلا قالوا تو كعبة كان دائما دي جنيجد من الحبشة جدا حديث جدا صحيح بيكا لا سيناتو كسبت ما إيه. إرجعكم برا سعودية عربية جرو برا ناقو نمني سجلين كي يكون سمبرا جيتي جراتو تا بيجي سعودية عربية أيوة مانغودو تا في بيكتو تا برا ناقا صح يو أجيت سينا كنا سروتا تول جهاني abbootiin keenya warra yaani warri saree sana guddifate ofii foon qalatanii nyaatanii ofii nyaata gaarii nyaatanii nu ala bullaa warra eegnaa qabeenya isaanii eegnaa mee maal nu godhanii hindunnu hindutinaa jedhanii walii galan yoo waraabessi illee dhufte yoo hattu illee dhufte homaan dubbannu dubbatin jedhanii saroonni walii galan raatiba malu jitaa rakkee damoozaan malee salootatu walii galanii jennaan hayya jedhanii irra walii galanii galgala erga mana isaaniitti galanii booda hattichi tokko dhufeeti hoolaa si'ee saree fudhate in cadhise saree hin dubbannu irra walii galanii fere cadhise sarichi achi cadhisee jennaaniin fudhatee manatti hin galate namichi manatti hin galateeti albee fidatee dhufee qarateeti qalatuuf hoolaa fudhadhee galee deemre inni sareelleen sarummaa isaa himuu diddaa fi akka abbaa manichaa miidha jedhee hin dunne namichi hoola jedhee baadhatee galee achi booda yoo inni bismillah jedhee albee mataa irraan gahe uu jedhee jala utaalee fiigee saree fiigee manatti hin galee saroota hunda walitti waamee saroota jedhee ufiif jettan iyya abbaa manaati jettan dhiisaa jedhee laa ilaa yoo kaasa hoolaa isin qalani hoolaa jedhanii isin laa ilaaha illallah warri Saudi Arabiyaa
أجائب وفي جتن ركوتنا إيا دفع دعم جرى دامسا صح وجولي ومبدي ورقاتي برندار قدتي تنين قبا سيرت إيسا أكس موتما سعود عربية في إمباسي توبياتي كنا يوجد دستان أمو مماك سريفوت خلاص هندا كيسا موتما سعود عربية قرر قبيا كتطروري سنجلجو بارد إنجدا بكا تكون نما إباميك أولي قبيا كتفستالي توفساتوري أكس ولينو بينا صح. ولينو بيتا تناف من قدون نكين حيون نكين أستاذون نكين بيا سعود عربية كيسا جرتن مماك سريفو إرقا سني هاتأو هنشات بسنا إيا والإجسيسا أكس ركو كان دفع فرمات الدقودا ساروتا وجول الرفوزون ساروتا ساري ساروتا تني سيرت ديسا إيه علمي نما أمو بلي سابو أكس كانوا بس نينجا أنغراكيا ulfaadha galatooma silaa amma gartee namni bakka hundaa'uu sagalee ta'ee iyyuu tijira مسكينة قرانا من ياتانزا miskiina daa'ima ijoollee waan tokko hin beekne sana والله مسكينة سود ربيعة تهلا كمار صح. تكفى وجول أما تمامار تولي مسكين وجول أما جيفا ماجر تولي ijoollee nyaatee تولي beekne miskiina waan أرسل لي كبرات دي وجول أريد أمباسني مسكين الآن مسكين من جرا حتى وجول أريد أمباسني bar ijoollee bishaan irraa buute ijoollee bishaan irraa buute karaan beekne واتكم بيني كان كان رافونا نجيسا جرا والله. أما مو غافر كونكم ببلتي namni arsii ta'eef karaarraa fuudhanii ajjeesan taanaan namni walloo ta'eef karaarraa fuudhanii ajjeesan taanaan ani lama soo dhaqee bariin ajjeefama. shakkii tokko malee wallaahi sifa iddoon laala Argite? gaafa kana sirbas Nama jabaa wayii keessaa Nama jabaa ajjeesan kan namni beeku. Khalas. Namni miskiina Eh. miskiina wata kan beeyne Sah. arsii qofa waan ta'eef fuudhee ajjeese Sah. osoo anillee dhaqee hin ajjeesan. Namni miskiina walloon qofa waan ta'eef dhaqanii fuudhan ajjeesan beekaa walloo wayillee Sah. jabaa walloo wayillee ka yookiin umraa godhuuf deemu Sah. ka ibaadaaf deemu ka biyya san laaluuf deemu illee osoo karaa irraa argame hin ajjeefamu. Subhaanallah. Gaafa babal'ataa dhufe hoo wanti kun babal'atee Lafatti gadi bu'e. babal'atee lafatti gadi bu'ee Sah. namni walloo jedhamuu fi namni arsii jedhamu bakka arge wal ajjeesuu jalqaba jechuudha. subhaanallah Sii galee Ajaa'iba. an har'a zambii maalii qaba ajjeefama osoo amma anaa karaarra deemu na qabdee durriyyeen arsii dheedhanii ajjeesan. bar rabbii walaa taziru waaziratu wizra ukhraa jedhe badii ati yakkaati raawwattiin an qixaatamuu qabu baran Waan maaltu galche dhugama rabbii Hamza. Lammaffaa fudhatta si galee hafarsaa jettee miskiina ati qabde tokkos hin jiru hafarsaa jettee miskiin iluu jettee namni ati qabde tokkos hin jiru diinumma malabsaa jirta malee galee ijoolleen keenya tokko tokko wallaalaan achi jala deemtee afaan isin waliin bantu afaan isin waliin haa bantu hudduu salaa bakka argattanitti si galee feemasiin asirraa ammoo feemasiidha jettu lammaffaa kudhanaffaa sadaffaa shanaffaa torbaataffaa nu qalaa jirtan nu qalaa nu ajjeesaa garuu oromoon baga argitan feemasiin silaa dubbatee asirraa waa sochoosus haga ilmaan teenya waraamtee duutus haga ilmaan walloo nu ajjeeftee amaaraanillee walitti nu ooftee amaaraanillee walitti nu buustee amaaraan wal nu nyaachiftee ijoollee teenya qadiyaa hiisiftes deebitanii nu ajjeefte.